maqaan isaa ulfaatu. Kanaaf anis lallabuu, raajuu, kennaa fayyisuu duwwaan hojjechuu duwwaa miti. Amma immoo faarsiinaan jedhee gooftichi faarfannaa haaraa afaan koo keessa kaa'eera. Akkuma Daawiti faarfannaa haaraa afaan koo keessa kaa'ee jedhu akkan isa faarsuu fi Waaqayyo faarfannaa naaf kenne. Faarfannaan inni naaf kenne kana albeemii isaa hojjedhee xumureera. Kanaaf gaafa 24 torban sanbata dhufuu jechuudha. Faarfannaan kun in eebbifama. Namooti Waaqayyo carraa isiniif kennee keessaa hirmaadhaa isiniin jedhe hojii Waaqayyoo bira dhaabbachuu barbaaddan bilbila iskiriinii irra kaa'amu kanaani galmaati guyyaa gaafa sanaa kottaa irratti hirmaadhaa. Eebba Waaqayyoo keessaas immoo hirmaadhaan isiniin jedha. Guyyaa Waaqayyoon jajannu, Waaqayyoon ol qabnudha. Waaqayyoo nama faarfachiifnaan kan hin faarfanne hin jiru. Gooftaan akkan isa faarsuuf faarfannaa haaraa natti kenne. Kanaafi albeemii haaraan qopheessee jechuudha. Faarfannaan waan guddaadha. Waldaa kiristaanaa keessatti tarii namoonni faarfannaadhaaf iddoo qabaachuu dhiisuu danda'u. Yeroon akkas jedhu namoonni hubannaa isaan hin qabne jiraachuu danda'u. Waldaa kiristaanaa keessa biiroo wangeelaawwii jira, biiroon paasterootaa jira, biiroon armoolii yookaan dubartootaa jira. Biiroon faarfannaa garuu yeroo baay'ee waldaa keessatti hin arginu. Faarfannaan garuu kennaa guddaadha. Faarfannaan yeroo dabarfannaadhaaf yookaan immoo nama gammachiisuuf duwwaaf kan faarfatamu miti. Faarfannaa keessa raajiin jira. Faarfannaa keessa lallabi jira. Faarfannaa keessa barsiisi jira. Faarfannaan waan hundumaa qaba. Lallaba Waaqayyo namaa kennee, raajii Waaqayyo namatti kennee, barsiisa Waaqayyo namatti kennee, jeedaloodhaan, faaruudhaan, walaloodhaan, zeemaadhaan yookaan jeedaloodhaan jechuudha. Ergaa kan akka nama biraan ga'utti dabarsuudha malee yeroo dabarfannaa yookaan miira namaa gammachiisuudhaa fi akka sirba biyya lafaa isa godhamu miti faarfannaan. By the way, tajaajilli tajaajilamu hundisaa lallabas, barsiisas, raajiinis, kennaan dinqii hojjechuus ilmaan namootaatiif sila siniin jedheera. Isaan asumatti hafu. Faarfannaan garuu darbee Waaqa irratti iyyuu faarfatama. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 14 kaaftanii gaafa dubbiftanii faarfannaa haaraadhaan oolicha Waaqayyoo jajatuudha. Yeroo sana kadhannaanis hin jiru. Sababni isaa oolicha Waaqayyoo ijaan argina wanta ta'e wanta kadhannu hin qabnu nu bukkee jira. Gooftichi namatti lallabnu hin qabnu hundumti keenya hidhaa cubbuuf dhukkubaa du'aarraa hiikamne halkaniif guyyaa wanta hin jirreef yeroo hundumaa oolicha bukkee waan jiraannuu fi isa jajuuf isa faarsuudha. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 14 lakkoobsa 1 kaasee ergasii ani ilaalee oolicha tulluu Xiyoon irra dhaabbatee nan arge. Namoonni 10,000 fi 40,000 arfan warri maqaan isaanii maqaan abbaa isaanii adda isaaniitti caafame ture. Isaanii wajjin turan. Sagaleen akka ursaa bishaan baay'ee akka gungummii qaqawwee guddaa Waaqa keessaa nan dhaga'e. Sagalee an dhaga'e waan akka sagalee kiraara gurguddaa warra kiraara rukutaman dhageessan ture. Isaan faarfannaa haaraa fuula teessichaa, fuula uumama lubbuu qaban arfan, fuula maanguddootaa duratti in faarfatu. Faarfannaa sanaan immoo warri 10,000 fi 40,000 arfan biyya lafaa keessaa furaman sana malee namni tokko illee baruu hin danda'uudha. Faarfannaa haaraadhaan oolicha Waaqayyoo duratti isa oolaa qalame fakkaatu sana duratti fuula maanguddoota 24 duratti in faarfatuudha. Kanaaf lafa duwwaa irratti miti dabarree oolicha Waaqayyoo wajjin barabaraan isa biratti faarfachuudhaaf jirraa jechuudha. Kanaaf faarfannaan waldaa kiristaanaa keessatti kennaa guddaadha. Akkuma isa tokkoof kennaan raajuu, kennaan barsiisuu, kennaan lallabuu kennamu akkasuma Waaqayyo waldaa isaatiif immoo faarfannaa kenna. Isa duraa Qorontos boqonnaa 14 lakkoobsa 26 akkana jedha maqaa gooftaa Yesuusiin nan dubbisa. Egaa yaa obboloota koo yeroo walitti qabamtan isin keessaa tokko faarfannaa, tokko barsiisa, tokko mul'ata qabaa jedha. Tifufaa dubbisaa. Naa walitti qabamtan tokko faarfannaa qaba, tokko mul'ata qaba, tokko barsiisa qabaa jedha. Kanaaf gooftichatu kenna. Kennaa guddaadha jechuudha. Faarfannaa gooftaan naa kenne mata dureensaa Yerusaalem jedhu. Gaafa 24 torbee sanbata dhufuu jechuudha. Faarfannaa mata dureessaa yookaan albeemii mata dureensaa Yerusaalem kan jedhu sinii qopheesseen jira. Kana jechuun xirri 24 yookaan amajjii 24 torbee sanbata dhufuu jechuudha. Warri Waaqayyo carraa sinii kennee hojii Waaqayyoo bukkee dhaabbachuu kan barbaadan, gammachuu kanarraa sirmaachuu kan barbaadan kottaa ayyaana Waaqayyoo hirmaadhaan siniin jedha. Gooftaan Yesuus sina eebbisu. An nama hundumaaf waamicha godhe nama tokko lama miti abbaan danda'aa dhufu. Garuu
sababa iddoon keenya dhiphatuu fi bilbila iskiriinii irra jiruun galmaatii kottaa hirmaadhaan siniin jedha gooftaan sina eebbisu eebbifama.